Isoati jirtu antan bira human kajeelu sina jira jiru si kajeele si hamile jalqaba waaqayyo sina hire. Isoati jirtu antan bira human kajeelu sina jira jiru si kajeele si hamile jalqaba waaqayyo sina hire. Bashannanni Itoophiyaa keessatti haftee zanaafataa firidemii qabdaa. Hojii namaarraan oolee natti dubbatamaa mana kiraa narratti lakkaa hin qabu wallaahi billaahi maashaallah tabarakallah. Yaa manni bareedaas haa ta'u bareedaas ta'uu baatu kilaasii kee galtu tokko qabaattee hojii xiqqoo ishee qabaattennaan Itoophiyaa keessatti firidemii qabda. Gaafa dandeessee waan dandeessee hojjetattaa gaafa hin dandeenye immoo hin dhiistaa. Mana nyaataa arabootaa dhannee jechuudha. Gaafa mana nyaataa fooqii sadarkaa sadaffaarraa nyaati achi keessa baay'ee takka widdiidha. Piizzaa biyya arabaa bargarii waan feetan nyaata biyya arabaata achitti hojjetama. Bakka bashannanaa Aratti Ambassaa jedhama Jimma keessaa. Gatii nyaataa isinitti himaa akkasuma immoo bakkoota nuti daawwanne hundisaayyuu dhuma viidiyoo irra jira. Wallahi bashannanuun biyya keessatti hafte rabbi birrii isinitti kennee waa hojjetattanii biyyatti galtanii jechuun rabbi rizqii isinii baneennaan wallahi jireenya Itoophiyaa keessatti hafte biyya kee keessatti yoo dhukkubfatte siin ciiftaa yoo dandeessee hojjettaa. Biyya namaatti garuu dhukkubsattus kabajan qabdu bakka halkanii guyyaa hojjechuudha isaabaa cinqillaatiidha. እና ጅማን ሞ ወላሂ ወላሂ ጅማን ፊንፊኔ ታይሽ keessa gaafa deemtu birrii qabaattee taaksii kaffalattee deemuu dandeessennan sammuun kee firii akkamii argata. Jaarsiti yaasitti barbaree jaallata ofii isaati ani immoo barbaree itti naan godhaniin jedha asitti wallolle jechuudha. La barbaree matti kutee afaan nagaa osoo hin beekin gisee baay'ee afaan nagaa jechuudha. Inni ofii isaati barbaree jaallata. Anas illee barbaree na barsiisuu fedhe cinqamaa jechuudha. Inni afaan nagaa'uu jedhee argadhee harkatti qabee deebise jechuudha. Nyaati kun birrii meeqaa baay'ee takka isin garrama wallaahi yoo ta'u isinitti himee jechuudha. Mataa qabattanii innaa bakka nuti itti bashannanne hundi as keessa jira waan ta'eef haga dhumatti ilaalaa isin illee warri hawwii qabdan jaarsa keessanii wajjin zanaafataa jechuufi. Yaa birriin dhuman ooltuu riskii warra bisirazzaq irraa jiraattaa gisee takka immoo gadi baatee sammuu kee zanaa gochuun bareeddudha. Inni bakka barbaree maa wajjin nyaachisa. Sanuma irratti waliin taggaa taphachaa turre jechuudha. Qufaan qabeera wallahi sagalee kiyya bishaanii ani bishaan ayilaandii dhugaa boombaa minaamin illee hin dhugu yeroo jalqabaa kana. Yeroo galtan bishaan boombaa sin dhuginaa bishaan laga waraabamu sin dhuginaa. Gaayyaa yoo baadiyyaatti illee galtan bishaan ayilaandii bitadhaa gala. Yeroo baay'ee namni biyya arabaarraa gale yeroo jalqabaa hin dhukkubsata. Mata dureen irra jiru dhiisin immoo waan biraatti darbina of kolcha. Sababiin nama dhukkubsu inni guddaan bishaanii jechuudha. Bishaan biyya keenya xiqqoo ishee qulqullina hin qabu. Garaan keenya bishaan qulqulluu bara bishaan biyya arabaa bishaan ayilaandii bitadhaa akkuma gadi buutaniin jechuudha. Amma laxxanii amma ji'a 2-3 ji'a tokko geessanitti bishaan ayilaandii dhugaa sana booddee garaan keessan bishaan kamittuu baraa deema namoota as keessa jiraataniif jechuudha. Ani amma haga amma bishaan ayilaandii dhugaara jechuudha. Bishaan asii guyyaa gaafa dhufu dhugee sirrii ta'uun dadhabee achumarraan bishaan ayilaandii naa bituu jalqabee jechuudha. Innaa kan biraa maal sanii jechuu barbaade mana warqii dhaqeetanii warqii bazansiisee isinitti agarsiisa hidheen ture kaleessa baheen ture garuu xiqqoo ishee aduun natti dhiyee har'a yookiin yeroo qaqqabameetti jechuudha. As keessatti dhaqee warqiin bahareenii mazansiisee jechuudha. Warqiin biyya arabaa hagamta akka baasaa asitti kan jedhu akka nama gurguratuuf haajaa qabuutti warqii fuudhee dhaqee isin agarsiisa. Yoo baay'ee bu'aa qabaates yoo baay'ees bu'aa qabaachuu baates warqii bitachuun baay'ee tokko bareedaadha. Kanaaf egaa namni baggariin immoo kan dingaddana daawwattan yoo har'a viidiyoo kiyya daawwattan warqii wallaggaa giraamiin takka meeqaa jechaa turtan. Fakkeenyaaf yeroo ji'a 4-5 dura giraamiin takka 25,000 ture. Amma immoo 7-8 ta'uu danda'a 6 ta'uu danda'a idoon hin beekuun gaafanne. Garuu dawwalee gaafachuu nan danda'a isiniin jechuu barbaada.
warri warqii isaa ta'uu waan feetanis bitachuu barbaadanii waatsaappiin na dubbisaa jirtan rakkoon hin jiru waan kamiyyuu hin ajajamna. Zalgii kiyya keessa darbee meeshaa tokko waraabee gadi nan dhiisa. Meeshaa ajajachuu barbaadanis hin ajajattu. Warri immoo eessa jirta jettan ani Jimmaan jira Habiiboochee. Ani Wallaggaadha. Jimmatti neerumee asumaan warroonni na gaafattanii bilbila meeqa fudhannee galuu dandeenya kan jettan faan jirtu. Viidiyoo nama haga dhumaan dhaggeeffattan rakkoon keessan. Viidiyoo irra xuxxanii haga ta'e dhaggeeffattu waamachi keessa jiru deebistanii nama gaafattu. Bilbila haga barbaadan fudhattanii galuu dandeessu namni isin gaafatu hin jiru jedheen ture. Ennaa oduu sunittiin dheeressuu jaarsi kiyyamu waan baay'ee qorraan jaallatu kun immoo qorraadha. Dhugee harakaata gochuu jira inni waan baay'ee qorruun jaallatu. Innaa akkas ture Habiiboochee aratti ambassaa dhannee bashannanne aratti ambassaa birrii kaffalteen seentu akkasumaan bashannantaa asfaaltii irraa bakki baay'ee akka miidhagaa. Achumatti bakka suuraa mana viidiyoo waan barbaadde godhattee baata. Inni kan biraan immoo kan hafe nyaati kun birrii meeqa jechuun keessan hin oolu. Namoota alarraa galanidha irra caalii namoonni mana sana keessatti nyaata kana fayyadaman fooqii sadarkaa lama dabartee sadaffaa irratti kaadhattee nyaata kana argattu. Sadarkaa qaba jechuudha nyaati kun. Giddu galeessi isaa birrii 700 fi 15 jira 900 wayiin jira. M fi L qaba jechuudha. Moodii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf hamma nuun M dhiyeeffanne. Isaan akka tilmaamanitti M nama tokko nyaachisa se'u. Garuu ka 700 wayiiti jechuudha amma nuti kan nuti ajajanne. Dhugaatii isaa wajjin birrii 920 kaffallee baane jechuudha. Birrii 900 wayiin fayyadamnee baane. Taaksii minaamina kaffaltee dhaxxaa. Walumaa gala birrii 500 akkasiin fixxaa jechuudha. Garuu yoo nan bashannana sammuyyeen firii godha jette birrii baasuu qabdaa jechuudha. Yoo immoo birriin baasuu hin bashannanuu harkaa dhumtii jettee mana keessatti rurruuqamte immoo hin dabbaramtaa. Dibbirtii sitti dhufaa jechuudha. Maaliif namni calluma gaafa golgee keessa taa'u mana madaamittuu iddoo tokko taa'uun baay'ee waan nu cannaquuf yaadi nutti baay'ata waan ta'eef. Jaarsi kiyya wallahi uummata akka dhimma hin qabu bakka jechuun waan an barbaade hunda akkuma an gammadu barbaada. Bakka kanas isaan nageessee mana noolu ani wallahi baay'isa ergan galee mana noolu yeroo hundaa ganna baasaa. Yoon guyyaallee hin bahin oolle keessummaan dhufte galgalallee ganna baasaa malee mana noolu jechuudha. Innaa jaarsa isin hubatu jaarsa isin dhaggeeffatu kan isin jaallatu kan isin kabaju rabbii isiniif haa kennu. Kan viizaa nyaachuu asumatti dhumee ammoo bakka asitti immoo dimimmisa malee Jimma keessatti irratti hambaasaa sanatti viidiyoo minaamina xiqqoo waraabneerra garuu xiqqoo isheetu manumatti jejjennu aduun dimimmisa kun immoo bakka mana nyaata fooqii sanarraa jechuudha. Viidiyoon kiyyas dhumarra ga'ee jira. Yoo yaada qabaattan koomentii naa godhaa. Habiiboochi rabbi nagaan sin galchee nama jaallattanii wajjin biyya keessan keessattis na bashannansiisu. Warri immoo maatii qabdanis yoo jaarsan taanes maatii keessanii wajjinis galtanii nagaa wal argitanii warra gammaddan rabbi sinaa taasisu. Akkasii isiniin jedhaa laayik sheer godhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraan walitti deebinaa. Lakkoofsa koo immoo viidiyoo dhingiddaa irratti maxxanseen jira. Na dubbisuu dandeessanii warroonni ajaa qabdanii eessa jirta warri jettan immoo ani Jimmaan jira. Wallaggattis yoo waan ajajachuu barbaadan deemuu nan danda'a. Dhiyeenyattis Wallagga nan dhaqaa. Akkasitti fooqee gubbaa dhaabbannee gadi daawwachaa ture. Wallahi Jimmaan akka Finfinnee bakka akka Finfinneetti bareeddi. Bakka babbareedaa akkam akkamii jira kan viidiyoon hin waraabamne isinitti haa toluu nagaan tura.